هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتو تاف جالتمتو تا جولي رومو جرجرتو سنين جلال الحمد لله ينقاكيا عماس برمسكي أكوما كانان درات وانين قبو سنيف قودوف فيديو كان قبضيتين وفجورا فيديو كنمو فيديو ان دبرسي اما دورا دبرسي كاميرا يو فيديو سين فيدو جدي كانين أبدي قبو رأيشورا sababni isaas baay'een ijoollee keenya kan ispoortii ordofuu jaallatan kan deeggarannu jechuudha. Deeggartoonni ispoortii ni jiru. Kana qofas miti kan fiilmii garaagaraa yeroo qabdanurraa fiilmii garaagaraa hordofuu kan barbaadan ni jirtu jedheetiin yaada. Baay'een keenya hojii keenya yeroo xumurree kaane qalbii keenya yookaan sammuu keenya boqochiisuuf waan sammuun keenya yookaan qalbiin keenya fedhu hordofuudha feena jechuudha. Kanaaf appilikeeshina bareedaa takka kan xaba feetan kallattiin ittiin hordoftan akkasuma fiilmii garaagaraa dhaabbataalee oduu garaagaraa jechuudha kan TV keessan irratti argachuu hin dandeenye kafaltiidhaan ala jechuudha. Kafaltii yoon jiru fakkeenya BOTs haa ta'u BN Sports kan kwaatar kanas haa ta'u jechuudha kafaltii barbaada akkuma beektan. Karaa isaaniitiin subscribe gochuudha barbaachisa isaan jechuudha maallaqa isinirraa isaan isinirraa fedhantu yeroo jechuudha kafaltiidhaan walumaa galaan kafaltiidhaan ispoortii kallattii hordofuu kan dandeessan TV irratti jechuudha. BN Sportiinis ni bitamanii beektu, BOTnis ni bitamanii beektu jechuudha. Haala kanaan kan hordofuu dandeessan kanaan alammoo appilikeeshinii takka ni jiru sirriitti dabarsan garuu appiin irraa kun baay'ee kan nama ajaa'ibsiisu intarneetii dadhabaadhaan illee ni dalaga jechuudha. Appilikeeshina kana search gootanii argachuu dandeessan sababa isaan beekne garuu liinkii isaa gadiinis ni dhiisa jechuudha. Liinkii isaarra tuqxanii argachuu ni dandeessu. Mee appilikeeshina kana waliin haa hordofnu jechuudha. Appilikeeshinni kun Yaasiin TV Neo kan jedhu kana jechuudha. Appilikeeshinni kunii fi Aljazeera TV kan jedhu nama tokkotu hundeessee hojiin isaaniis tokko an kaleessa jechuudha. Guyyaa kaleessaatu osoo viidiyoo kana isiniin qindeessin dura Aljazeera TV kan jedhamuun hordofaa ture. Yeroon Aljazeera TV sanarra garuu appilikeeshina isa kana gadi buufadhu naan jedhe jechuudha. Maaliif inni hundeeffamni appilikeeshina kanneenii nama tokkoon jechuudha. Mee walumaan haa ilaallu jechuudha. Isarra ni tuqna Yaasiin TV Neo kan jedhu kana jechuudha. Liinkii isaa YouTube kiyya keessatti, Facebook kiyya keessattis akkasumas garee takka Telegiraamii irratti ni qaba jechuudha. Appikeen gadi isiniif lakkisedhe bifa appikeetiin appilikeeshina barbaadan appikeen gadi isinii dhiisa achumarraa buufattan jechuudha. Irra seentanii isin agarsiisa boodarra garee sana mee amma jalqaba app kanarra haa tuqnu jechuudha. Bismillah jenneetu gargaarsa rabbiitiin. Yoonni kana sin gaafate kaansal kan jedhu kanarra tuqxanii jechuudha rakkoon qabu. Mee filannoo isa jalqabaarra haa tuqnu gabaabsineetuma sin agarsiisuuf jechuudha. Filannoon jalqabaa wannoota kanneen nu agarsiisa jechuudha. Isinitti ni mul'ata jechuudha. Kanneen hunduu duwwaa miti jechuudha. Mee seenamaadha kun ni beektu. Yaa haala seenamaadha. Akka beektan seenamaa ni beektu hundi keessan. Hikaayaat jedha aflaam jedha arguu jirtan jechuudha. Kanneen arabiffa beektan isinitti ni mul'ata jedheetiin yaada. Yoo irra tuqne kun akkasitti ni dalaga akkasinitti mul'atu jechuudha. Appilikeeshinni kun kan ajaa'ibaati. Neetworkii illee jechuudha. Salphaatti dalaga intarneetii illee baay'een fedhu. Kun beeksisa waan ta'eef noot taanks kan jedhu kanarraa tuqu. Mee filannoo isa jalqabaarra yoo tuqxan kanneen argattan jechuudha. Waan barbaadan hordofuu ni dandeessu jechuudha. Mee filannoo isa lammaffaarraa haaseennu isa kanarra immoo jechuudha. Isarra yoo seennes akkasumatti wanna garaagaraa alhaddaaf kan jedhu kun goolii yookaan taphoota gooliin irratti galan hunda jechuudha. Isin agarsiisa goolii garaagaraa alfajir jedha. Samiraa kan jedhu kana waa hedduu jechuudha. National Geographic illee as keessatti hordofuu dandeessu jechuudha. Amma National Geographic yookaan waa'ee bineensaa sana namni hordofuu barbaadan baay'een keenya ni jaallanna. Amma BBC'n illee ni jira jechuudha as keessatti BBC ni beektan dhaabbata oduu beekamaa akka addunyaa jechuudha. Dhaabbata oduu beekamaa biyya Ingiliz BBC ni jira, Arabiyaa, Aljazeeraan kunoo ni mul'ata, Ispoortii kan jedhu On Ispoortiin ni jira, Sofraan ni jira. Waa hedduu of keessaa qaba jechuudha. Abu Dhabii diraamaa jira, Abu Dhabii uulaa jira. National Geographic kunoota jechuudha akkasinitti mul'atu jechuudha. Waa'ee bineensaa kan sa'aatii 24 isiniif dabarsu jechuudha. Salphatti ilaaluu dandeessan HD jechuudha. Appilikeeshinni kun HD dha. Salphaatti isin agarsiisuu danda'a jechuudha. Maaliif intarneetii dadhabaadhaan hojjeta jechuudha. Baay'ee kan nama ajaa'ibudha. Noot taankis jettanii yoo beeksisni irra isiniif dhufe kan noot taankis jedhu kanarra tuqneet jechuudha. Irraa deebina. Waan barbaadan asirratti ilaaluu dandeessan. Okay, viidiyoon kee akka isinitti hin dheeranneef isa sadeessaa filannoo isa sadeessaa irra galla jechuudha. Filannoo isa sadeessaa irra yoo gallu kanneen arfantu nu dhufu. Kunneen arfanoo isaan maal hojjetu? Gariin isaanii ispoortii kallattii nuuf dabarsan Saawud Arabiyaa keessatti jechuudha. Ispoortii kallattii irratti hordofuu kan dandeessan. Akka isinitti mul'atutti jechuudha. Akka isinitti mul'atu jechuudha.
live jedha isinitti mul'ata jechuudha. Live asitti isinitti mul'ata jedheetiin yaada asitti jechuudha. Baay'een keessan ni argitu jedhee yaada asitti live jedha jechuudha. Live kan amma taphatamus ni agarsiisa. Kan taphatamee darbillee irra deebii yeroo hedduu agarsiisa appilikeeshinni kun hordofuu ni dandeessan jechuudha. Kanneen kuwaasii hordofuu dandeessan. Mee inni kun maal nu agarsiisa ni sadeessaan kun. Innis kuwaasii agarsiisuu jira jechuudha. Akka isinitti mul'atu. Appilikeeshinii akkana nama ajaa'ibu an argitu hin beeku jechuudha. Okay, kana qofa miti taphoota Awurooppaa hunda isaa hordofuuf filannoo isa BN Sport jedhu kanarra ni galtan jechuudha. BN Sport isa jalqabaarra yoo seenne BN Sport HD tokkoffaan isaadha jechuudha. HD tokkoffaan, HD lammaffaa, HD sadaffaa, HD arfaffaadhaan hordofuu ni dandeessu jechuudha. Baay'ee kan nama ajaa'ibudha. Mee HD lammaffaa kanarra haa tuqnu waan irratti darbaa jiru ilaaluuf jechuudha. Osaan eeggattan hanga dalagu. Hanga nuuf dalagu jechuun ni obsitan. Niitoorkii dadhabaadhaan illee dalaguu kan danda'udha. HD lammaffaa waa dabarsaatiin jiru ta'a jechuudha. Isa tokkoffaarra isin haa galu jechuudhaani. HD shanaffaa kanarra haa galu fakkeenyaaf. Kunis dabarsaatiin jiru ta'a jechuudha. Of booda ni deebitanii jechuudha. BN Sportii immoo filannoo isa gadii kanarra ni seentan. BN Sportiin bifa sadiinis ni ba'a. Isa sadii ja'a tuqa duwwaa kanarra immoo ni galla jechuudha. Mee HD tokkoffaarra haa tuqnu. Ni hojjeta jechuudha. Waan barbaadan appilikeeshina kanaan hordofuu ni dandeessu. Waan barbaadan fiilmii barbaadan oduu barbaadan jechuudha. Kunis dabarsuutti hin jiru. Amma BN Sportii isa sadeessaarra galla jechuudha. Isa sadeessaarraa gallu. Isa tokko afur P kana ni argitan jechuudha. Isarra galla jechuudha. Mee HD waan irra yoo galle maal nu agarsiisu jira. HD waan irratti jechuudha. Ni eegdan jechuudha hanga inni hojjetu. Niitoorkiin keessanillee dadhabaa taanaan dabarsuu kan danda'udha jechuudha. Tarii niitoorkiin kee dalagaatti hin jiru waan ta'eef niitoorkii dalagsiisee banu jechuudha. Cufee banu. Tapha barbaadan kallattii jechuudha. Guyyaa kaleessaa yoo hubattan kaleessa jechuudha. Tapha waa'ee Arsenaalii fi Manchester City isiniif dabarsaatiin ture ni ciccite malee jechuudha. Isiniif dabarsaatiin ture jechuudha. Garuu isin biratti hin ciccitu. Laayivii yoo dabarsitan qofa ciccituu danda'a malee isin biratti ciccituu hin danda'u. Maaliif niitoorkii ho'aa baay'ee hin barbaadu jechuudha. Appilikeeshinii kun taphni darbaa jiru kallattiidhaan jiraata taanaan jechuudha. Kallattiin hordofuu kan dandeessanudha jechuudha. Appilikeeshina baay'ee nama ajaa'ibudha. Kana qofa miti jechuun fiilmii garaagaraa ni qaba. Amma fakkeenyaaf isaas gadiirra yoo tuqname maal irratti argachuu dandeenya? Kanneen ni argitan jechuudha. Fiilmii garaagaraa BN Sportii isa BN Sport osoo hin taane BN Movies kan jedhu kanarra yoo tuqxanii fiilmii kan dabarsu jira. Kan waa'ee ijoollee dabarsu jira. Akkuma isinitti mul'atu jechuudha. Kallattiidhaan waan barbaadan hordofuu kan dandeessan jechuudha. Kan nama ajaa'ibudha. Ispoortii barbaadan hordofuuf as keessa BN Sport kan jedhu ni jira jechuudha. Hunda keessanitti mul'ata. 7 duwwaa kan jedhu 3 6 duwwaadha 1 4 kan jedhu kana yeroo hedduu kan waan fedhi dabarsu jechuudha. Isarra tuqxanii HD sadaffaa kanarratti fakkeenyaaf tapha Barcelonaa fi Sevilla yookaan Valencia waliin taphataa turan kallattiin guutuu isaa hordofeetiin ture jechuudha. Ni dabarsa yoo darbaa jiraate jechuudha. Yeroo hedduu isinitti fudhatu barbaada in kukkutuu jechuudha. Niitoorkiin keessan baay'ee dalagaa yoo taanaan tasumaatuun kukkutuu jechuudha. Soon kukkuun isin agarsiisuu danda'a jedheetiin yaada. Ammaaf taphni darbaa yeroo hin jiru ta'a jechuudha. Kallattiidhaan. Kanaaf haala kanaan appilikeeshina kanarratti waan barbaadan hordofuu ni dandeessanii amma filannoo isa xumuraarra geenyeerra jechuudha. Filannoo isa xumuraarratti maal argachuu dandeenya? Filannoo isa xumuraa kanarratti maal argachuu dandeenya? MBC isinitti mul'ata. MBC kallattiidhaan mee ni hordofna. MBC'n kallattiidhaan maal nu dabarsuu jira? صدق وانا طالعك ذكرتني بواحد مرة. MBC'n kallattiidhaan kana nuuf dabarsaa jechuudha. Of booda deebitan yoo kun dhufe jechuudha. Beeksisa waan ta'eef. Emi Bollywood immoo ni hordofna. Bollywood kallattiidhaan maal akka dabarsaa jiru moobaayiluma keessaniin ni hordoftan jechuudha. Bollywoodiinis ni jira. Zee Aflaamiin illee ni jira jechuudha. Appilikeeshina kana keessa Zee Aflaam illee isiniif darbuu danda'a. As keessa toon taane filannoo isa sadeessaa gaaraa irratti jechuudha. Isa kana natti fakkaata. Zee Aflaam asitti isinitti mul'ata jechuudha. Zee Aflaam kunooti. Zee Aflaam isa kana jechuudha.
niitoorkii qabaannaan arabarraa niitoorkii fayyadamtu taanaan bakka hojjetanu irraa waayifaayi fayyadamtu taanaan appilikeeshina kanaan salphumatti waan barbaadan hordoftan jechuudha. Salphaatti waan barbaadan hordoftan. Appilikeeshina kana akkuma isinii hime liinkii isaa irra tuqxaniiti descriptionii YouTube irrattis liinkii isaa gadi dhiisa jechuudha. WhatsApp, Facebook keessattis Telegram keessatti immoo appii keessaan gadi isinii dhiisa waan ta'eef achirraa buufachuu ni dandeessu jechuudha. Haala kanaan inshallah appilikeeshina kanarraa ni fayyadamtu jedheetiin yaada. Fuuldurattis barumsi keenya kan itti fufu ta'a jechuudha. Kanaaf yaada qabdanuun nu bira dhaabbadhaadha. Nu deeggaraadhaan isiniin jedha. Barumsa kiyya kan dabalataa yookaan appii kee kana argachuu haala kanaan ni dandeessu jedheetiin yaada jechuudha. Haala nama isin agarsiisuun Telegram keessanii galtanii jechuudha. Anamma garee takka Telegram keessaniin qaba jechuudha. Ni argaa jirtanii. Sana booda garee takka jechuudha hundeesseetiin jira. Garee barumsaa kan jedhu kana jechuudha. Joon gootanii liinkii isaa gadi isiniif hin dhiisaan amma appii keessaa asitti gadi isiniif dhiiseera. Kanuma irra tuqxanii jechuudha gadi buufachuu dandeessan as keessaa. Appilikeeshina isin search gootanii argachuu hin dandeenya asittiin gadi isiniif dhiisa waan ta'eef namni Telegram fayyadamtan joon godhaa. Itti gaafatamummaa garee kanallee isiniif kan kennaa nama barbaadan itti galchuu dandeessu jechuudha. Joon gootanii liinkii isaa kan garee kanaas kan Telegramii kiyya jechuudha. Facebook keessatti gadi isiniif lakkisaa. Joon godhaatii itti fayyadamaan isin jedha. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.